Akkam nagaa isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota Oromoo Samsung irratti nu hordoftan jechuudha. Egaan hordoftoota keenya har'a kan isin agarsiisu akkaataa mobaayila guute tokko karaa qulqulleessuu dandeessaniin isin agarsiisa. Akkuma amma mobaayila kana irratti argaa jirtan notificationii kana gubbarratti storage space running out kan jedhu ni jira. Egaa mallattoon kun kan asirratti bahuuf yogguu mobaayilli keenya guute asirratti baha. Osoo amma mallattoon kun asirra jiru ammoo wantoota garaagaraa mobaayila keenya irratti download yookaan install gochuun rakkisaa jechuudha. Namoonni hedduunis ammoo Play Store kiyya download naaf godhu jedhu akkasuma immoo mobaayilli kiyya ni harkifata dafee hojjetu gaafin jooni kaa jechuudha. Kanaaf rakkoon isaadha yogguu mobaayilli keenya wantoonni mobaayila keenya irra jiran humna isaatii olitti ta'an jechuudha. Kanaaf asirraa ammoo mallattoon tuni baddu malee rakkochi furamuu hin danda'amu. Fakkeenyaaf amma Play Store keenya keessa seennee waan tokko buufachuu yoo barbaanne fakkeenyaaf amma geemii kana buufnu yoo jenne install kan jedhu kana irra guutuqne achi booda asirratti bifa kanaan fida application mobaayila irraa qabnu hunda nu fideeti akka applicationoota kanneen haqnu nu gaafata jechuudha. Fakkeenyaaf right irratti goone continue kan jedhu kana guutuqne application amma nu right irratti goone kun haqameeti inni amma buufachuuf deemnu kun nu bu'a jechuudha. Kudamo applicationoota mobaayila irraa qabnu kana haquu yoo hin barbaanne dirqamaan nu haqsiisaa jira waan ta'eef rakkisaa ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf mobaayila keenya irra smart manager kan jedhu ni jira. Smart manager kan jedhamu kun mobaayilota Android hunda irra jira jechuun ni danda'ama. Isa irratti yogguu tuqnu bifa kanaan nu fida. Asirratti fakkeenyaaf kan diimadhaan jiru kun amma storage kun percentage 95 irra gahe akka jiru nu agarsiisa jechuudha. Amma percentage 95 kun dhibba irra yoo gahe sagalee WhatsApp naaf ergamuyyuu download gochuu dandeettii hin qabu jechuudha. Isiniif galee percentage 95 kun akkanatti taa'uu hin qabu. Mobaayila keenya ni dadhabsiisa wantoota garaagaraatis download nuuf hin godhu. Percentage 90tti dhihaannanu mobaayila keenya qulqulleessuu irratti fuulleffachuu qabna jechuudha. Akkasuma yeroo ammoo smart manager kan jedhu kana keessa seenne clean all kan jedhu kana yoo tuqne filatamaa tahaa jechuudha. Inni biraan immoo wantoota mobaayila keenya irraa qabnu haquudha. Fakkeenyaaf applicationuma mobaayila irraa qabnu irraa yoo eegalle gaariidha. Applicationoota mobaayila irraa qabdan kan hin barbaanne uninstall godhuudha qabdu. Itti aansuudhaan gaalaarii keessan keessa seentan gaalaarii makana keessa eegaluu qabna. As keessa videos tahe suuras tahe wantoota hin barbaanne haquun dirqama ta'a jechuudha. Isiniif galee isa kana beekuudha qabdu. Yookaan immoo yoo memory qabaattan memory keessan irratti yoo dabarfattan gaarii ta'a jechuudha. Irra jabaan mallattoon amma as gubbarratti baatutu ni kan asirratti baatuuf yogguu mobaayilli qafoon guute waan taheef wantoota mobaayila irraa qabdan ammoo memory irratti yoo dabarsitan rakkoon kun furamaatii deema jechuudha. Kanaaf as keessa wantoota qabdan isa kaan memory irratti dabarsuun isa kaan yoo haqtan gaariidha. Inni biraan immoo my files kan jedhu kana keessa seenna jechuudha. My files kan jedhu kana keessa seenneti fakkeenyaaf images, videos, audio, documents, download history kan jedhu ni jira. Kan gaalaarii keessa qabnu fa'a asitti ni arganna. Garuu asitti kophaatti nuuf kaahee waan jiruuf tokkoon isaadha hunda isaatu jechuudha. Keessa seenuudhaan wantoota hin barbaanne keessaa haquudha qabna jechuudha. Yogguu keessa haqaa deemnu storage mobaayila keenya kun guddataati deema waan ta'eef salphumatti wantoota barbaanne download godhachuu dandeenya jechuudha. Kan biraadha immoo as gadirratti device storage kan jedhu ni jira. Amma ni mobaayila kana keessa memory hin qabu waan ta'eef asirratti device storage tu jira. Garuu isin mobaayila keessan keessa memory yoo qabaattan as jalatti SD card yookaan memory card kan jedhu ni jira. Garuu nuyi amma kan barbaanne device storage kan jedhu kana keessa seena jechuudha. Egaan asirratti wantoonni gaalaarii keessa hin jirre kan as keessa dhokatan ni jiru jechuudha.
Kanaaf asirratti foolderii amma agartan kana jalqabumarraa kaaftanii tokkoon isaatiin keessa seenuudhaan wantoota hin barbaanne diileet godhaa deemtu jechuudha isiniif galee. Fakkeenyaaf kan jalqabarra jiru kun amma asirratti viidiyoon amma agartan kun kan amma moobaayila ittiin waraabaa jiru kana jechuudha. Inni biraan immoo foolderii kan daawunlood jedhu kun fakkeenya wantoota daawunloodii goone asirratti arganna jechuudha. Kan hin barbaanne keessa diileet godhaa deemna jechuudha. Haala kanaan kan hin barbaanne raayitii irratti goone san booda diileet kan jedhu tuqne diileetii goone jechuudha. Haala kanaan wantoota hedduutu asirra jira waan ta'eef isin tokkoon isaatiin keessa seentanii ilaaltu. Fakkeenyaaf amma ni kan WhatsAppii kana yoo isin agarsiisu irratti tuqne miidiyaa keessa seenne achi booda asirratti kanneen amma jiran kana WhatsApp images kan jedhu kana keessa seentanii suuraalee WhatsApp isiniif ergame asirratti ni argattu. Wantoota kan hin barbaanne keessa haquu dandeessu. Inni biraan immoo asirratti sent kan jedhu ni jira jechuudha. Sentiin kun fakkeenyaaf yogguu irratti tuqne suuraa nuti WhatsApp hin ergine kan gaalaarii keessa hin jirre asitti ni arganna jechuudha isiniif galee. Amma nuti suuraa kana namootaaf ergine moobaayila keenyarraa haqne garuu bakka kana dhufeeti taa'a waan ta'eef asirratti suuraa kanaan dura namootaaf ergine moobaayila keenya keessa akka dhokatee hin teenyeef waan hin barbaachifne waan ta'eef diileet godhuu qabdu jechuudha. Inni biraan immoo WhatsApp voice notice kan jedhu ni jira. Isa kana irratti tuqtanii fakkeenyaaf kun hundi isaatu sagalee WhatsAppidhaan namootaan waliif erginu jechuudha. Sagalee WhatsAppidhaan waliif erginutu asitti dhufee taa'a. Yoo asirraa kan haqnu taate hunda isaatu sagaleen WhatsAppidhaan namoonni riikoordii nuuf godhanii fi kan nuti riikoordii gooneef hin dalagu jechuudha. Kana beeknee diileet godhuu qabna jechuudha. Inni biraan WhatsApp audio kana asirrattis audio fakkeenyaaf kan seente jedhu kana keessa yoo seenne audio ergine namootaaf ergine asirratti ni arganna jechuudha. Yoo hin barbaanne diileet gootu jechuudha. Kan biraan immoo WhatsApp videoodha. Akkasuma kunillee seent kan jedhu keessa seentanii yoo jiraate haquu dandeessu. Kanneen asii gadiitis isin hunda isaaniitu keessa seentanii tokkoon isaanii ilaaltanii wantoota hin barbaanne haquu qabdu jechuudha. Kan biraa asirratti immoo kan isin agarsiisu Telegram folderii appilikeeshinaa Telegraamati jechuudha. Fakkeenyaaf isa irratti yogguu tuqnu Telegram viidiyoon ni jira. Isa irratti yoo tuqne viidiyoo asitti arganna jechuudha. Viidiyoon kun amma gaalaarii keessa hin jiru jechuudha. Isiniif galee Telegraamiin ofuma isaatii viidiyoo asitti dhoksee qabata. Viidiyoo kan amma nuyi gaalaarii keessa haqnee jirra taha yookaan hin qabaannu. Yogguu nuti viidiyoo Telegram keessatti daawunlood goone dhufeeti asitti taa'a jechuudha. Isiniif galee kanaafuu viidiyoon nuti moobaayila keenya irra jira hin beekna asitti waan argamuuf yoo hin barbaanne ol gooneeti diileet goone jechuudha. Isiniif galee kan biraa Telegram images ni jira. Asirrattis suuraaleen Telegram daawunlood goone hundi isaanii asitti dhufanii ta'an. Tokkoon isaanii laaluudhaan yoo hin barbaanne taate diileet gootu jechuudha. Kan biraa immoo Telegram dokumentiidha. Sagalee bifa dokumentiitiin jiru asitti ni arganna. Kanneen illee yoo hin barbaanne diileet goona jechuudha. Telegram audiyoonis ni jira. Sagalee kanneenis yoo hin barbaanne irratti tuqne diileet goona. Egaan obboleewwan kiyya kana fakkaata jechuudha. Bifa kanaan wantoota moobaayila keessan keessaa qabdan kan hin barbaanne diileet gootanii kan barbaadan immoo gara meemoriitti dabarfachuu qabdu jechuudha. San booda moobaayilli keenya qullaa ta'a jechuudha. Amma moobaayila keenya kana irratti fakkeenyaaf mallattoon amma silatti moobaayilli kun guute jettu sun asirra hin jirtu jechuudha. Isiniif galee amma wantoota hedduu jalaa diileetii waan gooneef asirra baddee jirti jechuudha. Amma fakkeenyaaf Play Store keessa seenne geemii jalqaba nuuf bu'uu dide kana daawunlood goona yoo jenne haaluma amma gartan kanaan salphumatti haala kanaan daawunlood nuuf tahaa jechuudha.
Egaan hordoftoota Oromoo Samsung waliigalatti kana fakkaata jechuudha. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Dabalataan immoo appilikeeshina lama jira kan mobaayila qulqulleessuuf nu gargaaran jechuudha. Kanneen lameen keessaa isin kan barbaadan daawunlood godhattanii mobaayila keessan qulqulleessuudhaaf isin gargaara. Play Store keessa seentanii Security Master kan jedhu kanas yoo buufattan akkasuma immoo Clean Master kan jedhu kanallee kanneen lameen keessaa tokko mobaayila keessan irratti buufatanii yeroodhaan keessa seentanii mobaayila keessan yoo ittiin qulqulleessitan baay'ee tokko isin gargaaru jechuudha. Egaan hordoftoota keenya barnoonni keenya kan guyyaa har'aa kana fakkaata. Viidiyoo tana like akka gootan hiriyoota keessaniif share akka gootanis kabajaanin isin gaafadha. Barnoota keenya kan itti aanuun hanga wal geenyutti nagayaan turaan isinin jedha. Galatooma.